jijjiiruu irra darbee biyya jijjiiruuf deemuu danda'edha. Kalaqa maayikirooskooppii hojjechuutiin hanga qarshii 200,000 Kofaleen akka godinaatti akka naannootti akka biyyaatti waamsisuudhaan ogeessa as keessaa bahe hanga sadarkaa alaatti iskoolarii as keessaa kalaqa addaa uumuudhaan kan deemee jira jechuudha. Barumsa isaanii sirni barsoonni isaanii kan namaa kennan ta'a. Bara 2008 akka jedhee barsiisota 5 qofaan leenjii dhaloota ga'oomsuu kennuu kan eegale kolleejjiin leenjii teeknikaa fi ogummaa Kufalee hayyoota maqaa Kufalee akka naannoo biyyaalessaa fi addunyaatti waamsan horateeraa horatuttis jira. Makko ajaa'iba jedhaman ganda duwwaa tokko balataa Kufalee kanatti baratama. Ayitiidha level 4 kan barataa jiru jecha kan gammaa barataa jiru. Balataan gaariidha. Kan barumsa isaanii sirni barsoonni isaanii kan namaa kennan ta'a. Meeshaaleen baay'een gahaan taane maatiraaleen baay'een guutamaniiru. Ifaan azaanuu godhaa ture achi keessatti ifaan immoo akka rakkinaatti qabataa ture ibsaa sanis nu galchanii jiran isarratti hundoofnee waan baay'ee ogummaadhaan baratamaa jira. Kana garuu ani dabbachuuf level 4 fi akka carraa ta'e level 1 irraa qabee akka 4 as barataa ture akka kiyya jechaadha. Amma kanas yoo rabbi irraa taate siyoosii sadii hin qabaan arfaffaa fudhachuuf qophiidha. Haa ta'u immoo qacarrii kana ittiin barannee hin qacarramna osoo hin taane sammuu keenyaan mootummaan keenya nu barsiisee ogummaa ofii mataa ofii namni ogummaa qabu immoo nama maallaqa qabu akkuma jedhame sani ogummaa keenyaan baanee gara qarshii argachuutti maallaqa gaarii horachuutti deemnee jirra jechuun barbaade. Dhugaa dubbachuuf carraa kana argadhee asii barachuu kootiif natti tola ture haala barsiisota irraa kan ka'e seeraan waan ibsaa isaan namaaf kennanii. Jijjiiruu irra darbee biyya jijjiiruuf deemuu danda'edha. Ogummaan ittiin baradheeni hojii dhuunfaa kiyyaa hojjechaa jira. Iddoo kaleessaa irraa immoo amma fooyyee qaba. Nama fuulduraafis kaayoo biyya jijjiiruuf ogummaa baradhisanii nama hedduuf jalatti qacaree kan hojjechaa jiru ta'uu isinii jechuu barbaadeeti. Maqaan kiyyaa Maambullii jedhama. Itti aanaa bulchaa ganda duwwaa lamaati. Jalqaba irratti mootummaan ce'umsaa leenjii dargaggoota yeroo jedhame kana keessatti kennuudhaaf keessumattuu akka bulchiinsa magaalaa Kofaleetitti dargaggoota qabnu baratanii lafa jiran sadarkaadhaan sadarkaa barnootaa sadarkaa digiriitiin sadarkaa garaagaraatiin baratanii lafa jiran leenjii yeroo murteessaa kanatti kennuudhaaf akka magaalaattis nutis akka biyyaattis akka magaalaattis baay'ee barbaachisaadha. Keessumattuu kolleejjiin keenya kolleejjiin Balataa'oo eebbifamaa yookaan immoo dargaggoota yeroon isaa murteessaa kanatti kennuudhaaf maashinoota as keessa jiran kana maashinoota akka biyyaatti as keessa jiran kanatti baratanii warri xumuran akka of jijjiiran hojjetanii akka of jijjiiran hojii mootummaa qofa osoo hin taane baratanii akka of jijjiiran leenjiin kun yeroo murteessaa fi leenjiin hojii uumachuu kun gosa gosaan akkaataa gabbeetiin jedhee kana barbaachisachuu barbaada. Faayidaan isaa dhimma ogummaa qofa osoo hin taane namni kaleessa iddoo jirarraa akka buqqa'uu fi hayyummaa keessa akka seenu. Namni kaleessa baay'ee sagagalummaa fi duriyyummaa hedduu keessa ture baay'een isaanii ogummaan hojiin maalidha ogummaan maalidha waan jedhu baay'ee isaa gadi fageenyaan hubachiisee jira. Har'a fedhii leenjistootaa guutuuf meeshaalee ammayyaa hedduu dhiyeessuun hawaasa fayyadamoo taasiseera jedhu diiniin kolleejjichaa obbo Furaatuu ta'e. Maqaan kiyyaa Furaatuu ta'e jedhama. Diinii kolleejjii Balataa Kofaleeti. Kolleejjiin keenya kolleejjota labsii caffeetiin bajata biiroo carraa hojii uumuuf ogummaa Oromiyaatiin bulan keessaa tokko. Kolleejjiin kun kan hundeeffame bara 2008 akka lakkoofsa biyya kanaatti. Yommuu hundeeffamu ogummaa 3 qofaa fi leenjisaa 5 kan hundaa'e yommuu ta'u, istaafii akka waliigalaatti nama 5 kan hundaa'e waliigalatti nama 11 kan hundaa'e ture. Barattoonni yeroo sanatti gara kanatti dhufanii simataman immoo barataa naannoo 57 turanii ogummaawwan kanneen akka farniicherii, gaarmentii fi ICT irratti jechuudha kan simatamanii. Kolleejjichi immoo yeroo sanatti hanqina daree dabalataatiinis wal qabatee rakkoo ifaatiinis wal qabatee bal'ina lafaatiinis wal qabatee rakkoo hamaa keessa ture. Yeroo ammaa kana garuu humna isaa dabalachuudhaan rakkoo ifaa ture sanallee furachuudhaan tiraanisfoormera humna guddaa qabu abbaa kiiloovooltii 210 kan galee fi kunis hirmaannaa uummataa fi boordii kolleejjiitiin deeggaramee kan gale. Hojii uumachuudha. Dhuunfaa irraa kaasee hamma
sadarkaa waldaatitti gurmaa'anii hojii keessa akka seenaniif nutis akka bulchiinsa magaalaatitti akka ganda duwwaa lamaattis ta'e akka magaalaatittis Kolleejichi sadarkaa ogummaa yeroo ammaa kana ogummaa 8 leenjii kennaa kan jiruu fi leenjifamtoota buleeyyii 285 fi haaraa yeroo ammaa kana 210 simatee leenjii irratti kan argamuu fi dabalataan immoo leenjiiwwan garaagaraa kalaqa garaagaraa irratti hojjechuudhaan hawaasa keenya fayyadamaa taasisuudhaaf hojii babal'aa dalagaa jira. Kana keessatti immoo qonnaan bulaa keenya leenjisuudhaan madaallii ga'umsa ogummaa kennuun sadarkaa biyyaattii fi sadarkaa naannootti illee dorgomaa akka ta'an hojii babal'aa hojjetaa jirra. Hojjetaas turree jirra. Dabalataan immoo hojii hojjetamu kamiyyuu hawaasni akka beeku sadarkaa garaagaraatti marii hawaasaa ni taasisna. Marii hawaasaa taasisu kana keessatti immoo deeggarsa akkamii akka barbaadamu deeggarsi godhame sun immoo bu'aan isaa maali ka jedhu yeroo garaagaraatti ilaalaa turre ammas deeggarsi sun itti fufee jira jechuudha. Dabalataan immoo kalaqaan ol qabatee abbootii kalaqaa garaagaraa sadarkaa kolleejjiitti as finnee deeggarsa garaagaraa gochuutiin meeshaa fi mallaqaanis deeggarsa garaagaraa kan ogummaas taasisuudhaan kolleejjii keenya irraa bara darbe namni 3 dorgomaa kan turee fi namni tokko sadarkaa Oromiyaatti sadaffaa kan bahe mallaqa qarshii 50,000 kan badhaafame sadarkaa federaalaatti immoo dargaggoon fayyisoo jedhamu tokko Alii Haajii jedhama. Itti gaafatamaa siyaasaaf sabquunnamtii paartii badhaadhina damee bulchiinsa magaalaa Kofaleeti. Kolleejjichi kun akkuma barnootiin jiru barnoonni kutaa tokko kaasee yookaan sadarkaa barumsa idilee duraarraa kaasee hanga kutaa 12tti jiru. Achi boodas kolleejjiin Baalataa'oon kun jira jechuudha. Erga ijoolleen barumsa sadarkaa lammaffaa xumuranii boodatti ijoolleen qabxii isaanii sadarkaa garaagaraatti jalaa haqee hafuu fi ogummaa garaagaraa uummatanii hojjechuu barbaadan hedduun isaanii naannawa kanatti bal'inaan kan oomishaman ta'uu isaati. Iddoon kun hanga ammaatti kalaqa garaagaraatiin hojiilee ogummaa garaagaraatiin ogeeyyii garaagaraa leenjisee gahoomsuudhaan leenjiiwwan gaggabaaboo garaagaraa kennuun ijoolleen naannawa kanaa qofa miti ijoolleen naannoo garaagaraatii dhufanii asitti baratan hedduun isaanii jiru. Aanaalee garaagaraa irraa godinaalee garaagaraa irraa baay'inaan dhufanii asitti baratu jiru. Ogummaa garaagaraatiin qonna irratti, albuuda irratti, manufaaktcharingii irratti, daldala qinxaaboo irratti ogummaa garaagaraatiin seektara garaagaraatiin leenjii ogummaa garaagaraa fudhatanii of tajaajiluu biyyas tajaajiluu maatii isaanii ofirra darbee maatii isaanii haga gargaaruutti ijoolleen as keessaa bahanii hojii guddaa hojjetan baay'een isaanii jiru jechuudha. Anaan cinatti dargaggoota amma leenjii jiru kana cimsineetiin bira dhaabanne jechuu barbaadeetti. Kalaqa maayikirooskooppii hojjechuutiin hanga qarshii 200,000 sagantaa dorgommii biroo Itoophiyaa jedhamu irratti mo'atee jira jechuudha kolleejjiin keenya. Amma bara kanas dargaggoota hanga nama 5 ta'an dorgommii kanaaf dhiyeessinee fayyadamaa akka ta'aniif bal'inaan irratti hojjechuu irratti argamna jechuudha. hanga sadarkaa alaatti iskoolarii as keessaa kalaqa addaa uumuudhaan kan deemee jira jechuudha. Namni kun bira darbee naannoo biras darbee naannoo akka biyyaatti akka waamu taasiseera. Inni guddaan hawaasni keenya yeroo baay'ee lafa xiqqoo qabnu irratti waa oomishni irraa fayyadamuu irratti hanqina guddaa ture. Kanaan dura marga turre gurgurama ture yookaan kubbaa irratti taphanna turre. Kubbaa sanis immoo taphataniit baay'ee nama mana hojiitti waan ta'eef ittiin yeroo dheeraa dabarsuun hin mul'atu ture. Lafa xiqqoo qabnu san irratti nyaata boroo koo sagantaa jedhu inisheetiivii mootummaa sanaan fayyadamuu yaallee garbuu qofa miti kanaan dura kuduraaf muduraalee irraa oomishaa turree jirra. Amma garbuu irratti argitan malee garbuun kun lafti kun xiqqaa ture kanaan dura lafa qabnu hunda duguugnee qonnee jechuudha. Bara darbe kuntaala naannoo 20 irraa arganne bara kana immoo hanga kuntaala 50 hin baajinneeti jechuudha kan hojjetaa jirru. Galiin bara dheengaddaa nuti galchine naannoo miiliyoona 1.2 ture. Bara kana miiliyoona 3.2 ol guddisuudhaaf hojjetaa kan jiru ta'uu fi dabalataan immoo hojiiwwan oomishaa garaagaraas ni hojjenna. Qonna qofa osoo hin taane hojiiwwan oomishaalee garaagaraa bu'aa sibiilaa, bu'aa mukaa hojiiwwan as keessa hojjennu hundi isaa kan muramee lafatti hafu hin jiru jechuudha. Ogummaan kamiyyuu galii galcha. Ogummaa hundi ICT dabalatee leenjii torbee ni kennina, leenjii gaggabaabaa ni kennina, leenjii galgalaa ni kennina, ka'idilee ni kennina, madaallii ga'umsa ogummaa hojjetaa mootummaatiif, waldaalee maxaatiif, leenjifamtootaaf, qonnaan bulaaf kun hundi madda galii kenna jechuudha.
galii irraa arganna. Galii qofa osoo hin taane hawaasni tajaajila si'ataa fi dhaqqabamaa qeema isaatti argatee tajaajila nurraa argachuu qabu hunda akka argatu hojii hojjennu kamiyyuu immoo teekinooloojiidhaan deeggarreetti kan kenninu jechuudha. Nullee hawaasa keessaa baane hawaasni nu qaba. Kolleejjiin kun illee nuufi hawaasa kana qabaa jechuudha. Hawaasni kolleejjiin kun kan isaa ta'ee akka cinaa dhaabbatu gochuudhaaf yeroo garaagaraatti marii garaagaraa sadarkaa garaagaraatti godhamaa ture. Deeggarsa garaagaraas akka kennaniif kolleejjii kanatti dargaggeessi isaanii dhufee akka barachuu danda'u, qonnaan bulaan hojjetaan mootummaa sa'aatii isaa mijate kamittuu dhufee barachuu akka danda'u marii garaagaraa godhaa turre yeroo ammaa simannaa keessa jirra. Kana qofa osoo hin taane naannoo kamsaa dhufu kanatti amma marii guddaa qabnaa jechuudha. Filatamtoota caffee aanaa fi godina keenyaa dabalatee hooggantoota koree qindeessituu magaalaa aanaa dabalatee koree dhaabbii dhimmoota garaagaraa irra hojjetan abbootii qabeenyaa magaalaan kun qabdu dargaggoota abbootii gadaa hawwatii siinqii kan of keessaa makate marii guddaan qophaa'ee jira jechuudha. Just akka feestivaalaatti kolleejjii kana deeggaruudhaaf kolleejjii kana cinaa dhaabbachuudhaaf mariin guddaan qophaa'ee jira. Barbaachisummaan marii kanaa immoo kolleejjii kanarraa hawaasni maal fayyadamaa jira? Maal immoo fayyadamuu osoo qabu dhabe? Maal immoo gara fuulduraatti kolleejjiin kun fooyyeffachuu qaba? Hawaasni immoo maal gargaaruu qaba? Maal deeggaruu qaba? Kan jedhu irratti mariin bal'aan ni taasifama. Inni kun immoo qaacceffameeti yeroo gabaabaa keessatti furmaanni kan argamu ta'a. Furmaata argame keessa amma dhimmi dura kaasaa ture dhimmi ifaadhaan wal qabatee jiru marii akkanaa kanaan jechuudha. Furmaata argatee sana qofa osoo hin taane hojiin magariisummaa kolleejjii kana keessa amma daawwatamaa ture kun hojii yeroo gabaabaa keessa hojjetame. Diizaayinerri bakka biraatiin dhufne asumatti hojjennaa. Asumatti ogeessi hundinuu asuma jira. Kan koonistirakshinii as jira. Kan diizaayinii hojjetus asuma jira. Humna qofa keenya jechuudha kan itti daballu. Maateriyaalii qofa binne humna keenya itti daballee hojiin kun kan hojjetamu. Kanaaf gara kanaan hojii milkaa'ina qabu gurguddaa hojjetaa jirra. Hawaasa keessatti gadi buunee milkaa'ina gurguddaa galmeessuudhaaf karoora gurguddaa hojjennee qabanneetti deemaa jirra. Kalaqa addaa uumee akka biyya alaa deemee barumsa addaa argataa jira jechuudha. Kun qarumsaa fi xiyyeeffannaa kolleejjichi kennirraa ka'a. Ammas isumaan cinatti guyyamarraa kanayyuu naannoo nama 400 wayi akka godinaatti aanaalee hundaa kennameetiin jiru. Nutis akka magaalaa Kofaleetti nama 450 gahu leenjii gaggabaabaa kennaafii jira. Leenjii guyyaa lamaaf turu ogummaa garaagaraa irratti gaafa leenjiin kun guyyaa lamaan boodatti namni ogummaa isaa irratti gurmaa'ee akka qabeenya horachuu danda'u akka maatii isaatiif ufis danda'u taasisaa jira kolleejjichi jechuudha. Egaa leenjiin intarpreenshiippii dargaggoota hojii dhabeeyyiif kennamu kun akkuma beekamu hawaasni keenya aadaa biizinesii waa hojjetee guyyatti galii waa argachuu irratti dadhabaadha. Hawaasni keenya keessatti hawaasni Oromoo gadaanaadha. Kanaaf sirreessuudhaaf kana furuudhaaf immoo leenjiin kun barbaachisaadha. Dargaggeeyyiin keenya baay'een kun mana jimaa oola, kun mana shiishaa, kun mana dhugaatii, kun aspaaltii irra akkanumaan oola. Kun ammoo ba'aa biyyaati jechuudha. Yeroo ammaa dargaggeessi qaama oomishaa ta'e kun baay'een isaa qaxarrii mootummaa qofa eeggachuu keessaa bahee ilaalcha harki isaa ogummaa qabate saniin biyyaa fi ofillee jijjiiru akka ta'u leenjiin kun sadarkaa Oromiyaatti labsamee akka godina keenyaatti illee bajanni guddaan qabame akka Oromiyaatti almost naannoo miiliyoona 300 oltu ramadame leenjii kanaaf dhaabbata misooma intarpreenshiippii Itoophiyaa wajjin ta'uun biiroo carraa hojii uumuuf ogummaa Oromiyaatti kan qopheesse kolleejjiin keenyallee achi keessaa tokko kilaastera keenya kanatti nama 700 leenjisuudhaaf kan hojjetaa jirru aanaa fi magaalaa irratti. Kana keessatti immoo leenjistoonni keenya gahumsa intarpreenerummaa kan qaban kana keessatti leenjii kana kennuudhaaf guyyaa har'aa eegalamee jira. Leenjii kana keessatti immoo qorqalbiin biizinesii dargaggoota keenyaa jijjiirameeti gara biizinesiitti galaniitti ofii fi biyya isaanis hawaasa isaanis akka jijjiiran hojjetamuudhaaf karoorfameeti kan deemamaa jiru jechuudha. Kofaleen akka godinaatti akka naannootti akka biyyaatti waamsisuudhaan ogeessas keessaa bahetti isa kanaan cinatti kolleejjicha kana qofaa miti babal'isuudhaaf hojiileen baay'een isaa wanti hojjetamaa jira. Galii keessootiin akka of danda'u, oomisha keessoo isaatiin akka of danda'u, galii kophaa isaatti of danda'ee akka sochoosuu danda'u hojiileen baay'een waamichi abbootii qabeenyaas taasifamee deeggarsaaf taasifamaa jiru jira. Abbootii qabeenya qaban namoota biyya alaa jiran dhalattoota biyya kana kan ta'an dhalataa magaalaa kana kan ta'an kolleejjicha kanaaf ka'umsa nuu ta'u kaasuu danda'u babal'isuu danda'u jennee irratti hojjetaa jirra. Sadarkaa kanatti kolleejjiin waa baay'ee ogummaa baay'ee oomishe kun gaafa babal'atee sadarkaa
garaagaraatiin ogummaa naannoo biraa jiru kaas hin jirres dabalate akka babal'isuu dandeenyu waamicha abbootii qabeenyaatii fi dhalattoota biyya alaa jiran kan magaalaa kanaasis waamicha gooneefii jira. Ergaan darbeefii jira waan ta'eef kolleejichi gara fuulduraatti kana caala leenjii gaggabaabaaf leenjii dheeraa leenjiiwwan ogummaa garaagaraa kennee ijoollee baay'ee aktiif ta'an yookaan waa hojjechuu danda'an waa uumuu danda'an kalaqa garaagaraas keessatti oomishee akka irratti hojjetamuuf hojiin baay'een hojjetamaa jira. Kanaaf immoo inni aan dhaamsan dhaameen bu'u dargaggoonni baay'een raasaa keessa jiran dhufanii akka kolleejjii keenyatti fayyadamanii fi achi keessatti bu'aan gaariin akka jiru ibsuun barbaade. An akka biyyatti fakkeenya akka dargaggoota anis kennee fi kawana gammachuu guddaa barbaada. Ani hundaa'oli dhufanii asii barachuu isaanii akka baratan kan bakka biraayyuu jiru asitti hawachuu barbaadan akka yaada kootti. Maaliif balataan kun waan namatti toliinsa isaarraa kan ka'e jechuudha. Hawaasnis ijoollee isaanii hirmaachisuudhaan hawaasni hubannoo argatee erga ijoolleen as keessatti oomishamanii waan garaagaraa hojjetanii bahanii boodatti uummannis bu'aa isaa beekee hirmaannaa ijoollee isaanii garanatti akka baay'atuu fi akka dhufanii galmaanii ogummaa baratan hawaasni tumsa guddaa gochaa jira. Guddina kolleejjii keessatti baay'inni barataa as keessatti baratu murteessaadha waan ta'eef baay'inni hirmaannaan hawaasaas barbaachisaadha waan ta'eef kana hunda hawaasni cinaa dhaabatee namoonni hundi cinaa dhaabannee nutis akka paartiis akka mootummaattis cinaa dhaabannee gaafa jenne kolleejjichi guddachuu hin danda'a. Ijoolleen as keessatti ogummaadhaan hojii uumachuu hin danda'u kan jedhu qaba. Egaa dargaggeessi keenya harki caalu hojii dhabaadha. Hojiin dhabamee osoo hin taane kan hojii dhabaa ta'e sammuu isaatti hojii dhabaa of godhe hojii jiru hunda rakkoon gaafa jiraate carraa bal'atu jira. Rakkoon gaafa jiru carraa hojii bal'atu jira jechuudha afaan saayinsii interpreneurshippiitiin. Kanaaf carraawwan jiran sana rakkoo jiran sana furuuf gaafa deemnu carraa hojiitti uumama. Potenshaal babal'aa qaba aanaan kun magaalaan kun godinni kun. Potenshaal babal'aa qabnu kana garuu karaa saayinsawaa ta'een itti fayyadamuu irra rakkootu ture. Dargaggoonni keenya baay'een isa kana irratti carraa jiru hundatti duguuganii akka fayyadaman sanarraan kanaaf immoo kolleejjii keenyatti illee dhufanii abbaa ogummaallee akka tahan teekinooloojii nu biratti oomishuu nu biratti baratanii abbaa ogummaa ta'u qofa osoo hin taane abbaa qabeenyas ta'uu ni danda'u. Kanaaf dargaggoonni baay'een hawaasni keenyallee kolleejjii keenya cinaa dhaabbatee nama akka inni leenji'u gara keenyatti erguudhaan isa ergame immoo hojiitti nu waliin ta'anii galchuudhaan akka nu cinaa dhaabbatan waamicha odeessa.